Shama akkam jirtan obboleewwan koo dhaamsi koo salaamanni koo isin bira naaf haa dhaqqabu bakka jirtanitti kan onni irraa madde jecha. Viidiyoo har'aa keessatti aappii ajaa'ibaa tokko akka ajaa'iba kan isiniif hojjetu isiniif fideen dhufee akkuma dhiyoo dhiyootiin viidiyoo lammadaatiin walitti deebinee jirra. Chaanaala keenya kanaaf warreen haarawaa taatanis laayik sheerii gochuu hin dagatinaadha. Nu jajjabeessaadha akkasuma karaa BDVPN inject kan jedhu kana chaanaala kiyya jala akkam viidiyoo tan amma maxxanseen chaanaala kiyya jala isiniif hin maxxansa. Saniifuu chaanaala keenya kanas yuutuubii kana ennaa dhuftanii ennaa akka seentan obsaadhaatiin ennaa akka seentan gubbaa tanatti obsinaan VIP ennaa jettanii barreessitan akkatti akka isinii dhufaa viidiyoolee nuti hojjennes kanneenidha. Isin tanneen isee diimturra jirtu kana karaa gurraacha jijjiirtanii ol kan jedhurra kaachuu hin dagatinaadha. Saniifuu maarreenulleen gizee maraa'u shabakaawwan bilaashii isiniif fiduudhaan beekamna. Akkuma beekamu hun ammaan tan akkaataa inni itti hojjetu isin garsa akka ajaa'iba isaaniin fayyadamaa jira ni argitan jeen abdii isinirraa qaba. Keessa isaa seeneen isin garsa amma sarvara random sarvar kan jedhu kanarra dhiiftan isa tokkoffaadha jechuudha. Sarvarii tokkoffaa isa lammaffaa immoo keessa seeneen laalla waliin obsaadha. Okay. Obsi. Okay, dhiifama. As keessa seeneen laalla. Akkuma argaa jirtan amma akka ajaa'ibatti hojjetaa jira jechuudha. Irra dhaabnee laalla ammaan tana eenyusa ta'e isarratti akka hojjetu hunoo obboleewwan koo jawwii firiirraa kaastan jawwii firii akkasuma jawwii firii moobaayilii 39 fi moobaayilii 60 zeenii immoo firii isinii dalagaa jechuudha. Zeenii firii isinii dalagaa akkasii obboleewwan koo akka irraa fayyadamtan abdiin sirraa qaba. Amma zeenii irra kaadhee waan hin jiruuf zeenii irratti tuqeen sin agarsiisan zeeniin keessaa qaba. Irratti xuinaa hun akka ajaa'ibaa kana dalagaa isaan kan hin fayyadamu jiru anumma gubbaa isaa kanattis neetworkii isaa kana laalaadha. Isaan jechuun kan hin fayyadamu jiru waanuma feete sii dalagaa waanuma feete waanuma feete yoo seentee ilaalte siif dalagaa yuutuubiidha. Akkuma ajaa'ibaa akkanuman sarchi isaan godhe kana agartanii jirtan jeetiin abdii isinirraa qaba. Saniifuu irraa fayyadamuun dagatinaadha. Isinis immoo nu jajjabeessuu akka hin dagannen isin jedha obboleewwan koo shirshir godhuudhaani akkasi obboleewwan koo wal malee maal qabna shirshir godhuudhaan akka nu jajjabeessan abdii isinirraa qaba. Saniifuu galatoomaan isin jedha. Isinis akka na jajjabeessan abdii isinirraa qaba. Chaanaala kiyyaas komantii jalqabaa isirra isiniif kaa komantii jalqabaa irra seenuudhaan argattu warreen hin qabne warreen kaanis maatii teenya ta'uudhaan viidiyoo nuti yerootti gadhiifnu akka isin bira dhaqqabuuf ooltan jedhu sanirra kaadhaa galatoomaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura.